jirtu tokko lama sadii gaarii oltanii mee hamilee fi kennaa takka tole mana guddaa kanatti mana afaan Oromoo artiin Oromoo aadaan Oromoo itti dagaagaa jiru kanatti carraa argadhee waltajjii kanarratti argamuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagama mee takka hamilee na xoo'isaame tole egaa waan qabaniin gabaaba'u waan muraasa qabadhee waltajjii kanarratti dhiyaadheen jira yoo isinitti tole hamilee naa kennaa yoo isinitti toluu baate immoo na of galchaa shaashaateewwan waarii warwaarrii keessa halaalaa wal arganii walitti deemanii walitti siqanii isaan lamaanuu waaruma isaan waaroo tolfatanii wal barachuu onnatu walii maraachuu saaqqatu hatattamaan wal arganii hatattamaan michoomanii hatattamaan wal affeeru hatattamaan wal mararu walitti siqanii ija keessa wal laalu walitti siqanii qaqqamanii wal madaalu hatattamaan wal mararu hatattamaan wal affeeru affeerraa bunaa kan ishiin akooftu inni tumuu affeerraa foonii kan wal saamanii jalaa dhumuu shaashaateewwan waarii dukkana affeerraaf wal harkisuu tokko lamaan wal kabajuu tokko lamaan wal ulfeessuu galatooma intala Oromoo akkamitti ibsitu ani haala kanaan ibseen jira giiftii hundaa olii aadaa utubdee aadaaf taatee irkoo uffata aadaan boontee achi darbitee rakkoo shittoo baargamaan dhiqattee sisiphiftee qeensarraa hanga mataatti habaabooftee akka sanbaleexa birraa laccisaa kophee koomeen qallootiin dacheen qaqawwisaa yennaa gadi baatu hundatu ta'e kaa maraatu marga baargamoo fi mukkeentu hoollatee biiftuun caalamnaan lixxe kaa qaanooftee addeessi gadi ba'uu sodaatte urjiin waaqatti ol fagaatte dacheen kirkirtee wawwaatte bubbeetu kabajaaf bubbisee mukkeentu sagadaaf shubbisee intala Oromoo ishii bareedduu kokkofaltuu gagammadduu giiftii hundaa olii safuu qabeettii kan koo aadaa utubdee aadaaf kan taate irkoo hoodu of galii keessa jiraadhu lubbuu koo dinnichaa koo namni tokko tokko gaafa waasirraa fudhachuu barbaadu yookaan waasi danquu barbaadu dinnichaa koo sin jedha kanaafan mata duree dinnichaa koo jedhe yennaa biqiltu yennaa magartu umurii kee afoo ganama umurii keetii yennaa lattu kalleelloo sirraan qabne hamaan namaa arrabasaa quncee seexanaatiin si arraabbata gaaf guddattee hundee buufte dinnichuu bar dinnichaa kan koo kan jedhu namni sammuu kabeelaa hundee jala qotee buqqisee si affeela afaan abshaalatiin sobee gaddaa sitti bobeessee siin marsee abiddaa qoraa sitti naqee gaddaa si waaddaa bilcheeffatee jennaan nyaataa sitti yaasaa garaasaa guuttachuuf gara gaggalchee si quncisaa yookaan akka fedhii isaatti
ashaboo sitti naqaa biddeenan si qabatee muratee si cafaqaa. Haala yeroon keessa jirtu kaniif fakkaataa laata? Bara 1983 akka'uun kan koo Caaltuu jedhamti yeroo isheen sirbitu yaa harkuu migira seentee yaa harkuu migira seentee firri fira yaa barbaadu yeroo wal barbaadan geettee jetti. Gaafa indaakti gaafa daaktu kana jetti ani immoo fudhadhee walaloo godhe. Urjii samii harcaate yoo harkuun migira seentee waraabutu dhuunfataa yoo koodeen gargar baatee diinatu ishii nyaataa yoo urjii samii harcaatee ol deebitii reelaataa yaa harkuu migira seentee yaa urjii samii harcaatee yaa koodee gargar baatee daddafii mo'amte yaa harkuu migira seentee yaa urjii samii harcaatee koodeen koodee yaa barbaaddu firrii fira yaa barbaadu yeroon wal barbaadan geettee galatooma ulfaadhaa.